Hundi keessan follow godhaa. Hundi keessan taap copy link follow godhaa. Baala usiinan jedha shi budaa mortuu. Biiftuu fakkeenyaaf rifeensi namaa akka bubuqqaane kan godhu maaloo biraa qabda. Anamma rifeensi koo baay'ee buqqaa jira, na jalaa dhumaa jira sii galee baay'ee caccaba. Tagalagalta ka kun hundi sirraa baqallaleena. Kun akkatti narraa harca'aa jira sii galee. Innaati taaddaltee jirta ka. Narraa dhumuu saamu. Maaliif? Mataan kee baay'eedha. Yoo ta'e ani dadhabeera ba'aasaa siin jedheera. Ani si jedheen ka. Akka kee kanatti rifeensa waa zim. waan jedhadeen na dhoowwite. Guys, warri follow na ranqabne account kana follow na godhaan ishi. Kana follow godhaa dhimma waada. Follow godhaame family account ishii ni guddaan umurii adabe biiftuun xinnoodha. Suutattee haa guddattu. Jedheetu account ishii bakka paaworii ishii faana wal qixa waan deemeef paaworiin ishii biiftuun kabbaadhiidha addunyaa sochoofte mitiire. So umurii adabe gadi ishii teessisi. Inna kana follow godhaa fi haa guddattu. Hundi keessan naqaati follow godhaa. Eeyyena guddattu qamadiidha. Qamadii illee miti garbuu fakkaatti. Waadaan qalladin geetan ani har'a hojii odoon hojjetin anu oolu. Biiftuu ofuma koo dhufee sirraa bitama malee maanan godha. Maal dhufee nurraa bitadhu akkaawuntiin kee jiraate koo. Nan hojjedhaan. Abshir si baraniiru amma si baru asirraa nama 1,400 jira waan ta'eef si argaa jiru. Follow si godhu. Biiftuu. Qoricha finniisaa qabdaa. Geetan baay'ee aarii jira ani dhiisuma. Gaafachaan jira. Waan na gaafachaa ani bexaan tanaa digdaallu. Qoricha finniisaa qabdan siin jedhame aarii jira naan jettoo. Lubbu kan irraa jaalalli si qabe sana irra dhaqi dhungatu. Gulinatti dhamu. Achi booda finniin hin bada. Dhaqi dhungatu. Geetaan jedhu. Guys, isi follow na godhachuu wajjin jammaraan eeggannaa jiraachuu. Ani amma waa'ee. Akaawuntii kana follow godhaa. Waa'ee. Kee si dhungatti. Inshaallah. Bakka hin bada? Yaa. Anatti fakkaatu. Anchi akkamitti dhungachuusaa beekaa? Ara wabii giinci hojii keenya adhushi. Wabii giinci si dhungate? Ishiin na dhungate. Handammoo jaalalluma keetti si dhungates. Ay wabii giinci na dhungate. Akkamitti akka maaliif kan farii koo barbaadde ishiin? Lubbu shoo gaafatte wayyoo. Baay'ee bareeda kanaaf. Shamarran chaappistikii dibatte fakkaata. Jechuun yoo nuyi si jeenye wayyuu reeka akka yaadatti. Jechaan abbaanis yoo of hin jenneen ta'are. Akka yaadatti nu yoo si jeenye dammoo mooriin bareeda beekna. Waadaa seera sodaadhu. Yoo man seeratti darbe. Suuliirraa na fiddaa. Eeyyeen sin fida. Eeyyeen dhugaa baay'ee bareeda. Yeroo akkas jettan immoo dhiisaa kaa'ama inni na to'istu. Likkiin dhufu. Beekamaadhaan akkan baay'ee bareedu beekamaadha. Homaa wal lamaan gaafachiisu. Nama hundatu ibsaan bakka deemanitti ragaa naa bahu. Guys, warri follow na ranqabne follow na godhaa daraa abbaa keessanii.
hundi keessan biiftuu foloo godhaame. Mee guys nama kuma kudha shan galuudhaaf nama 500 naafa namni 500 foloo godha. Isti anaaf jedhaatee jechuudha hundi keessan biiftuudhuma maaloo dafaati akkaawuntii kan gidduu kana keessatti maqaa waadaa qaaliitiin 100 galcha bakka anamaaf jedhaatee jechuudha ishiidhaaf jedhu dhiisaati rakkoon qabu anaaf jedhaa 100 ishii galcha meeqa dhartaa biifoore 10,000 ingalta biiftuu yeemir ingaltamu taap koppiliinki godhaa ka faamilii koo taap koppiliin shaggee maaloo namni silaa namummaa shaggee maaloo nama waliin caalchisiini namee maaloo dhiiran fiddaa abbay nan fidee akkuma tokko hayyee galatoomaa Oromoo koo dhugaa galatoomaa. Mega galle guys har'a kuma amma nagalchuu qabu. Nama 400 bichaata kan namni 400 dabalamaa ishee. Kuma shangaluu jirti bakka yaa kunoo baay'ee deemaa jira geetaan. So kuma galchaa faamilii kuma 15 galtu Oromoo kuma 20 gashinaa. Naftaan immoo akkasuma kuma 30 kuma 100 galuu qabu bakka. Wanta seenaa addunyaa kanarratti hojjetamuu qaba. Anshii bakka guyyaa muraasa gidduutti kuma 100 galee. Miti? Biiftu? Miti? Dabrunyal geessa. Isti dabrunyal ba'isti. Ati maaliif diddiree kan duraasan? Isti dabrunyal jedhish. No, kan duraa maaf didde? Indi dugaruu dabrunyal jedhi. No, in taare? Ta'ee ta'uu baatellee isti dabrunyal jedhime. Nin jedha ishee dhiqaba. Isti sirraa bareedam kanaaf. Jedhika. Maal lubbu fayyoo amma dhuftee miti maal dabannaati jetti dammoo maal taati lubbu. Barana guys raasiin xalichaallee. አሁን አይደለም የመጣሽ ኮሜንት የጻፍሽው ማነች ደግሞ ለምን ነው እንደዚህ ማሰብ እንትን ታረጊ አንቺ አበሳጭሽ ቢፍቱ እስቲ ዮ አርቴ ቹራ ጉማ አርቴ ተባናን ሪፌንስ ከከና ክስተ ቀቢቲ አከና ወዲሜው ዮ አርቴ Guys, what follow na rangam follow na godaan. What follow na rangam follow na godaan. Injir tam share nan. Nangu batte.